ignorant over what cyberbullying is. Hamza knows the damage what this can do. Reality, we expose each other just for fun, just to get attention, just to get up famous, just to get a platform, but you're playing with somebody's life. Duga wali ayimnu nama henna walqa jibdani. Mujaakhana raba me isaf rabbi isa isin rabbi firakhaysa miti inni rabbi isa wajini rabbini hisabat. Yawm marfu al-qalam taate isa rabbi. تنرى ديفيا بولي والقولون سايبر كانيلا ديناميتي اسين ديني تربي ديني تنيمتي ديني أباك أبد إنو كبد ربيك أبد ديني تيامتي تهمزاتي متي تيتي متي تدوم بيتي متي ديني إسلاما تأباتي أبانينو ربي سبحانه وتعالى إساتو دوركتا دين ربي الرابع دينا وجه إساف ربي إسا لكن سايبر بولي وانا ما قد أنكاني رايو دباني دقيقة تكاني جئتك كافتينا والله هنجانا أفتبيتي تاكسيني تبجو جبوتا كان أقولوا تراني ما أنتو في وليراك أمنا أبسا وليراك أمنا تكانا سرتي تاني بولي نما قوتان تيك توك انتاتي أوديو انتاتي مسج انتاتي والله لبونا ما قافة باتي ربي تسين قافتها دين ربي في اللولنا إيسا يورف التنيفي رب سبحانه وتعالى سمو إيساها تسقبي خنوفي ها قد بسو ilmi keena especially nama henna rabbi sodaadha as baatanii akka nama diina rabbii loluun godhatina rabbiin if dandahe qulqullaahee humna qaba namni ni jaa saa rabbi mana usaa saa rabbi nan dhagewu saa rabbi du'aayintii yan dhagamtu saa sadaqaantii yan mullattu saa rabbi irraa maal balleeyse kun deemee isa fida depression kun deemee maalirra fida suicide ifa jecha lubu irrafida maanif yoo namni kan gamanas qabee mala dhabee asis laalee mala dhabee ollaalee mala dhabee maal fida lubbuun tiyatuuninu faayidaa hin qabdu ilma namaa raga bulii wal godhuun lubbuu namaa ajjecha irrageet harka kan kee kanaan lubbuu tante gurraattiif keessanii baasta waliin kijibina saayiba bulii dhiisa. دين إسلام ربي دي سمي أفان أسكباتني أو دين ربي تي نجرا بالغم ما نجرتي إيه مراتهم ما نسكسوا مجرتي المينا ما يو والملد أبي ورمو مجعامتي نمني أكم فيني أكفي لودو أكم فيني تها يو أكفي لودو المينا ما ربي خماتا مانيف يونا مرة عن حمزة يدي حمزة رادبي 1 second حمزة الرجال سودبي نما خينا الرجال سودبي ربي خماتا ماني حمزة الرقم جواب سي I have 2 minutes and let me say oh we have 2 minutes you need we to have wait. 1 minute matter of fact this is part of interruption okay so I rabbi also komatini Hamza dufa Hamza khiya kana nagodani Hamza choice daba Hamzanis nama birorra choice daba so malta am bully yo godame bodarra sa Hamzanis nagargaru daddabe miti ha oromonis nagargaru daddabe miti enu gargala rabbi la jechu rabbi komachu egala boda shaytani khana jidduni manif shaytani jaba nurra jaba jiddu sene rabbi komata rabbi ramalta bodarra lubbuuti yaatanaw ni balleessa haala jedhu so bulii wal godhu dhiisa asirratti tani diidaan dubbatina diinii ta rabbiiti mi wal dhiisa maaltu jira beeyta dhiifama takka dobbi takka chaansi naaf samzaariyo takka deeqa lamufan dubbadhe deema laal waan takka wanni warsubuun qabne maal beete yerkeen assalaamu alaykum akkam bultan waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikum salaam wa rahmatullahi jerkeen ilaal biyya kana North America kana counselingin gorsi masjida kana mawda depression kana jaroni jon duwati jarlemen masjida tu gorsan islamumma matan sida it is a medicine for depression islamumma namni rabbiti amannan irgamasati amannan wal ansi dura kan doctor si khenura islamumma ififu medicine be kada jarken gurban kuni nama qur'ana barsisu tafsir barsisu hadith barsisu yeroo duraati bitmaan kan godhunsa yeroo lamaffaadhaati namni quraana barsiisu hadiisa barsiisu hamzaan fanni hubatanii nuti jaahilaan beeynuhu namni imaanni isaa lakkuma beekuuni beekumsa argatuun gaccimaa deema namni lakkuu imaanni gaccimuuni depression irraa fagaachaadhaa rabbi sabbaraadhaa deema islaamummaan akka rabbi cettu si gooti malee rabbi sin kafarsiiftu yoo dhugaa olii himaa
ونخوني جرى خير دقيقة فردا keep my word تيك توك أورورتي عاداته راتا he's the second person he did twice and I don't know who is coming next لقد بتشورا هقولت ما همزة وان كده أما شيء يسبايتي غرغار سوري كبا دافي ركو سمو كبا مال كبا خد غرغار سوري كبداف نمني this become a business وبليزو مالك أتهجر مالك أمدرو نمتو شيكوني تباتي مالك أقول كبدي في أتيالتنا محمد باين دفا مالك أقول كبداف خونس دفو دافتا it's becoming a business إسلام من وان كان الرأقل كلون إسلام من سيفي ربي خيتي سيفي خيس خيتي بيلويتي إرجمان ربي بيلخيس بتجاجرتي في ديتي سي نربيها وان يا تربي إرجمان ربي نمني فلتمان ربين الفود سيجله كون كوراف كفريني كون كوراف دين كرجله أصابون ركواكم أكيد كيسوتن أرانتنا ركثير لك مسكين ما دافي ربي كفري مسكين ما داف أمنتي ديسنت وان فكان جرخينيا وقادو بتشوراف تيك توك نورمو دا ركوني كبا ركوني كبا بولين جولين جرتي يس تبادي بجرت غرو سلام مان تندوبي يوخا نمني أمنتين بي نمني براتو كورتي يوخا أنا ما أكس قولي جاهل ما راتو تنتبه تاي تنغرتي هم بيخو إيمانيون نخيسة قدنبوني قرآن مبرني حديثا بيخو أكس سيتن كوني نمني فيفو إمو خيست نما لينجساد أتور نما برسيساد أتور سيغلي هاي دوبا إيمان شمال شو دا همزة هي كاسا نتيوه إيمان أمنتي تيتي إيمانك أباچو يچون مال جچون رب تأمنو جچون هي كان سيدا مال إرغما رب جديون أكمت هاي يو خجل دي ماجي برسيسو كنتي خنافو ما يتشافي وان كان أبليكي وان قباب جتشلا مان تكون سيخنا تشافي من بريداتو نمني صحابة إيمانك أبو نجرا انجرو صحابان كفرتي هون سينجيو مان قوت منافق غاز تريجر منافق دي تريجر تريجر ايه منافق ما بتي لا وان تكاجر تشافي nuti amma waan kana wanni ati jette kun tagargaarsaa never ever jiraachuudhaaf hin teessu. Tole gama kanaan gargaarsi dhufu ganaan jiru garuu wanni takka taniin isinii himu arrabni nama fayyadamu nama miidha nama if ajjeesisa caffee ni beeytaati arrabni dhibba taniin beekan waliif galla. Duba namichi ammame caffee namichi tokko yoo sammuun irraa kuttee magaalaa keessa qullaa deemaa bismillaahi jechaa deeme maxaraanummaa dheennaani. Hamza la bar kaasliin fakkeenyaaf akkam gurbaa tokkootu maraa taana qaama qullaa akkanatti kunoo tole abu sabraddiinitu wayiin fidee dhufee jechuun jira isumaa'u qabee fidee dhufee saa jalaan bu'aa ustaaza galcha abu sabraddiin laalmee caffee waan tana naa deebise namicha tokkootu qaama qullaa akka haadha garaa beetti bismillaahi jechaa quraana qaraa magaalaa keessa deema. Okay? Na dhaggeessaa jaa? Mara hin dhagee maraataa jiru. Haaya namicha kana baalagumma jennaan moo qabneeti malatti goona? Maraataadha. Qabdee malatti goota. Maamma bayaan situation sanirra jira tuunaan yoo kijibaate yan wallahi wa billahi. Ustaz Hamza ana jala bu'a Ustaz Sabradini. Hamza bar wonni sinje now speak with that. Okay, once again I'm gonna go down. I want to say something. I want to agree to your point. Okay. Wonni nje namni kun ban nama diin barsiisu miti. namni diin barsiisu qoy cafe namni diin barsiisu maraatu namni diin barsiisu stress ta'ee takka mental zanni badina me na cigaba ya Gota kabu sabradini ni dhufe jeemee dhaafa. Waliin ture amma yeroo me zanni na rambadina gutaka mubarak musamma fil yalchi mubarak na ulchi wajib kane ya sauturre me wabsa ustaz nagabusi anabwa ustaz nagabusi ana durabo ati daga na turem zahi fayada wal fadada Haye. garu wangu Kanani injiru gana wana kanati injiru business ni dem. thank you fayada awo dubi makka business ati miti jara kenya wallahi me wabsa Abu Sabradin di sama Anis Gabwa Ustaz Hamza Anis wani taka khajay gabu lali وانا كنا اما بودي خفدي ديناني بهاني سينا دنتا فاندين هنجرو لكن awareness مراتهم ما نجرتي ايه mental health نجرا ايه شيخاني عالمني في لي هلكن نجار رفي قانا ماني مراتا ايه
تنرت أجريجونا خم بزنس حارة ونوت انتهيني ربين كاميرات ها فيسو أكاس أستاذ حمزة أنا جلابوها بدو amma eegaan Lillee takka erga jeen. eegaan isin biraa deemee fi as jidduu anaa fi Mubaarak Musammaan akka tasaa dawalee fi maasinjaraa walitti nu fidee mee maaltu sadarkaa kanarraan si gahee ati nama waa beeku nama waa baratee si galee maaltu sadarkaa kanarraan si gahee jeetiin reefu maalin siin jee nama biraasuu jira siin jenne nama sanillee wajjin dubbisne jechuudha. Mubaarak Musammaan na wajjin ture. Mucaan fayyaan qabu. Mucaan bira jiru amma istil ammaan tanaa mucaa bira jiru rakkisaa jira. Mucaan waywaataa jira ka isa laf qabu jiru jechuudha. Wallahi mucaan fayyaan qabu. Ono yoona amanu baatan bo'aan islaamaa inni waan fedhillee jiru wallahi wabillaahi watallahi maama bayaan fayyaan qabu ono lafatti amma ana bakka birarraan bira dhufee ture. Nama mana keessa hin jirre hundaahu namaatu mana keessa jirje yoo silkii irraa fuudhanillee inni amma isin miidiyaa qofa gisee haasoo agartanii garuu afaan isaatiin illee na dhukkubaa Abu Sobraddiin kiyya jeenatiin afaan isaatiin wanni kun turee xiqqashoon eegalee jira. Ammoo wanni waan kana na naqe aboo mana tokko illee fixadha jeetiniin waan qaraayisullee niin dhaabe waan kanas seene bishaaniin gartee firra naqe osoo na dhafaatee wajjin taphachaa jiru waan sanirratti namni miira keessa galee anqa irra na aarse namni waa beeku daangaa dabree na arrabsee maal na godhee je namni silaa way beeka jaamu. Ammoo inni fayyaan qabuu hajee ragaatti ba'u nama biraati. Sabaran isinii muttiin jira bar. Jara namni tokko na dhukkubaa eega jee. Nama dhukkubaa eega jee. Namni dhukkubsatti hin danda'u namni. Nama tokko nu godhaa ogeessin jaalladhu. Akka inni laayivii banatti jala turre ani jalqaba itti haaraatuun ture fakkeenyaaf wanti inni hubadhe haasawuu isaa keessatti namni kun mufii keessa osoo jiru akka waan lakkafamee tokko ni jiraami. Wallahi isaanii hubadhe ammoo wanti guddaan furmaanni barbaachisu isa kana fayyaa isaa nama itti dhiyaatutti itti erganii yookaan nama biratti erganii adda baafachuu qabu. Yaadara keenya wanni isin gargaaru maallayni gargaarsaa godhamullee hin jiru. Mucaan bakka gargaarsaa nama duraa bira bakka gargaarsaati miti bara amma akka dubbatamuu biqabu laal bakka kana wanni beekuu qabda. Namni kun qalbii maamma bayaan qofa osoo hin taane fakkaattoota akka isaadha abbaan fadheewu situation akkanaa kana keessa ni seena. Immoo garuu isaa ciidiin deemu kibriitaan jala fiigu jechuun immoo daran keessaa nama utaalchisu. Isallee wanni akkana godhu jiru kana garuu hunda caalaa kana nama aarsu warroonni isaa wajjin gattaa'ee daliilaan wal karakkaraa amantii tanarratti wal falmuu turan baxraanummaadha jee moggaa dhaabbatee giza kana cinaa dhaabbatee sanuu saahiba jechaadha moggaadhaa giza dubbii oowwisuu barbaadan hedduu nama qaanfachiisa. Kana nutuu jaallinuu sossobnee sossobachaadha aboo maaltu rakkoon jira nama akkana si godha namni sittiin taphatin jechaa sossobaadhaas haratti as deebisuuf yaallu warri silaa qara'ee fi hin jiru silaa moggatti sossobatee mana keessatti sossobachuu qabu miidiyaa irra bahee wajjin wal qixxaata. Namaa keessaa nama utaalchisa. Sossobanii mucaa kana karatti deebisuun osoo danda'amu yoo wallaansas ta'e wallaalanii sababa isaadhaan immoo hundi giza cinaa dhaabbatee dhakaa dudurate gaarii miti wanni kun wallahi. Koomantiin as jala negeetiivlii barreeffamtu. Jireenya ilma namarratti dhiibbaa ni uumti amanaa tana. Wanni nama keessa jiru akka nama baratee takka itti dhiifama naa godha. Isinirras beekeetii miti na of oolchaadha. He's going through a mental breakdown. Mental breakdown waan jedhamu keessa jiran nama yeroo ammaa kana keessatti. The best thing to do is danda'anii telefoona irraa fageessanii taa'anii namni itti dhiyaatu bira dhaqee akkasitti yoo yaala barbaadaniif malee waan fedhe osoo abbaan fedhe itti bilbilaa oolee osoo waan fedhe jedhaa oolee you guys are just gonna make it worse. Yeroo ammaa kanatti itti dabale malee wanni inni irraa boodatti deebi'u hin jiru. Okay? Kanumaan jechuu barbaada akkasumas namni kenna namni isaa already karaa kutee osoo harku jiraniiti mana banatee isaa haasa'u jiru osoo harkaniiti kaamentii ammallee still jalumatti godhanii jechuudha. Namni takka gorsa nama takka ni gorsite ittiin hiitu. Namni sun fudhatuu baate is up to that person. Yoo dogongore akkasii mi'aamsaa. Nama takka itti dirqiidhaan hidhuu osoo hin taane nama takka dandeessu gargaari dadhabdu biraa gorii. Dhugaa keeti iccitii takkan itti himamee hawaasa kanatti iccitii takkan hima. Ani akka nama miidiyaa tokkotti nama hedduu wajjinis wal qunnamee ni naasa. Ani namoonni nama keessatti sooshaal laayifii nagaa qabanii fi miidiyaan kun artifishaala ta'uu isaadha bakka harka bitaatiin qabu akka ta'u miidiyaan kun warroonni beekan humaatti fakkaachuu dhabuu danda'a. Garuu nama hedduu wajjinis haasa'iitiin jira. Wallahi na amanaa faamilii. Namni koomantii jalatti negatiivlii waan fokkotaa barreessu nama keessaafuu namatti koomentaaliin sirriin jira. Wallahi jireenya isaanii irra dhiibbaa uumana amanaa. Jaalattanii jibbitanii. Koomantiin isin negatiivlii as jala barreessitan.
أما بالبلي خانه قرر عليك جل مجرد من دمار الجيش السابق دم مالك السابق دم ما ألتا ترمته سنين أسانجلو أنما قرر كابو فن آسان بدر نما قرر كاباتشو قلبي كاباتشو كابدا حالك كان كيس جرانو أستاذ أمزا كسم سوار دقة فتشو بربادن حالك سريمتي حالك غاريمتي كترانا بالبلي أستاذ جنتوري أستاذ أبو صبر الدين جنتوري نادي بسي غروبي دار نتي ولا شمال الرسينه نما برجلو تخاته نتيمه ابا ميجرا نكو فرانغودا والله العظيم ابا ميجرا ربنا ارجو كان يجوتي درجه اكن تجرو اجاره رجل في سنتيمارا واتكو انت انا يعني نكجيب سي سنجرو لايف رتا ميوتي كبا دنت ولا ترى كن نغين وان كان تشنا يرون نكو Aki tijiramu akka sirrii miti namni kun yaala barbaada. Yaala barbaada matuma isaatiifu waa'ee maali piroofaayilii maaloo maal akkana jedhee akkasana jedhee tun taane ofumaafu yaalli nama barbaadu namni kun mataan isaa tuqamu nuuf Yes. karabbina argochuudha. Ani bar Ani waan live banadhee akkumaan dhaqettiin Abu Sabraddiin ni nal. Wallahi wabillahi kanin isinittiin kijibne. Amashan bakka maraataa wallaananitti maraataa wallaannu ture amashan. tole. Ijasaa keessa hoggaan laale as dhufee ummata maaliin jee. Wallahi wabillahi isiniifin kakadhaan jeen. Parsantii dhibbarraa humatti mamma bayaan akka fayyaan qaba. Amma isa hidhuunis faayidaan qabdu hadhooytuututti jira. Hadhooytuu mataa nama seentuu jira obboleessa kee. Tawaanuma namni irratti kana si godhe qofa irratti itti diddu. Amma silaa jaalala amantii irrattis taate itti keessumaa baadarga mataa. Uummata akka. Gamana Lakki baramma ustaada yeroo amma istiil amma jirru kanaa mucaan bira jiru unu mubaarak noojiin jira. Ani amma ani kijiba irratti abbaa fedhen deeggaru ustaada. Wallahi lazim kijiba irratti abbaa fedhen deeggaru. Muhammad bayaan dogongora hojjetee ni jira as gubba irratti hojjetee jira. Digalee waan islaamummaa xiqqeessullee godhee jira hoo jettan godhee jira an akka Abu Sabraddiinitti garuu fayyaan jiru ammaan tanatti. Nama lubbuu ofii dabarsuu deemu. Nuti Muhammad bayaanii gargaarsa walitti qabaaf hin jenne. Hoottaa gargaarsa walitti buufnee wallaannaa isiniin hin jenne. Warra akka hin dilooyne jara keenya namni kun ammatti dhukkubsataa jira. Namni bira jiru kunilleen aboo aangosaanillee firaanillee isaa wajji tokkoo miti. Garuu namni kun nama dii wajjin baranne. Wallahi wabillahi watallahi Abu Sabraddiin aan sin beekaa. Mucaa kana qabuttiin jira. Har'aan tana naan jee bilbilli eegaa tiktookiin irraa gubateellee bilbilli harkaa fuudhamee booda unuun kijibu mubaarak kana bira jira. Nama shantu mana keessa jira naan jeeti mana keessaa waa takka dhabee jee. Mucaa ammoo ni dhukkubaa jee. Nuti wanni jechaa jirru namni qaama naannoo san jiru mucaa akka wal'aanuu qofa wal'aannatu qofa haadha abbaa biraan gaheeti mucaan nama na wajjin haadha abbaa isaa biraan gahu qofan fadhaa akka lubbuun isaa hin baane ifaa qabachuufaa itti fiigaa jee amma. Si jara keenya namni akkamitti hanga du'a namatti walitti gammadaa bara yoo dogongorri illee jiraate du'u akkas ta'uu hin qabda wallahi lazim. Wayyaa asin ustaaza koo dhiifama waa tokko hin dabarsuu barbaadaan. Warra jala deemtanii wallahi mana ustaaza Hamzaa ta'e mana mana koo ta'e nan baradhaan dhimma kanaan mana koo kottaa achitti dubbannaa. Sidii galee obboleessoo waa tokko hin godhiniif ofiifuu faamilii isarra darbee siyyuu manatti qallabu. Duuba qaba namichi dhageesse waa tokko hin godhiniif ajjala deemte eenyu waa si gaafate moo eenyu waa si hin jedhe yaadumatti hin kennin rabba fayyisus hin jedhin maalis hin jedhin dhiisi deema jala wallaahi miira keessa dagalchitan hay Dhiisi mubaarak itti obboleessoo illaa komantii ilaallu wallahi argaan jedhu maaloo warra jettanu birrii jimaanis kan jaraa birriinis kan jira maal laman uummanni sun jara keenya adaraa gaafa haasoftanii booddee hadhoo darbadhee isin keessa buusen immoo karaarra bu'a bakka ittiin argitan hin qabdanu afaan keessa qabadhaati zimmedhaa ta'a isin ilaallatu kun dhimma faamilii qabaa faamilii isaatirraa dubbataa jira sin laallatu adabadhu harka keetiif intana qollofadhu dhaqee ciisi sumulii tokko gargaarin eenyu gargaarisiin jedhe waa'ee gargaarsaan gaafatamne nama tokkotu yaalchisee nama tokkotu waan inni barbaadu godhuufii danda'a jaruma keessaa jechuudha.
afaan biraa naasofsiiftanii booddee wallaahi ustaazota isiniin kabaje malee jechuudha. Alana lechuu walitti buqaatee galle. Mubarak dhiisi. Distraactii si godhuuf qalbii ta'e gara biroo si oofuuf akkana godhanii. Wallaahi doobbii kiyya warabbal ka'abaa ustaazaa Musabraddiin guyyaa tokko dogoggoraa isaanii hin beekanu kijibaa No, miti. distraactii si Walii godhuuf. deemnee nama isaan beekutu jira. Nama akkana jedhan ustaaz. Nama si bira jirutti kenni jedhan. Nama bira jirutti kenname. Warabbal ka'abaa jechuudha. Maal ustaazaa Musabraddiin anni shi nan kijiba. Hayyee. Waan barbaadan jira. Ustaazaa Musabraddiin respect gochuu qabdu. Nama si bira jirutti kenni jedhanii ana assalamu alaikum Abu Sabraddiin jedhan mallattoo jinsiniin ana Abu Sabraddiin ustaaz sin beeka jedhe akkas jedhee waan dubbatamuuf waan dubbatamne itti dubbatee ga'e rakkoo jabduu keessa jirra akkas ta'e qorqorroo akkana godhee harkisaa akkana ta'e maal jedhe fuulli isaatu nama fakkaatu viidiyoo balate jechuudha yeroo ammaa kana waa hunda dubbatee namni sun ragaa ba'ee kakatee wallaahi billaahi tillaahi jedhee kakatee Abu Sabraddiin waan gootan godhaa an muudii tokko jira jedhe gaayaa namni sun nama cimaadha iyyuu muudii wayii kaate jirti muudii akkanaatii jedheen ofii kootii jedhe zannii badee zannii tangalee akkanatti tangalee dogoggora takka galee of himee waa dubbatee achuma keessatti immoo waa uumamte tuma nu akkasitti jirru waa uumame rabshaa jammare wallaahi la'aazim waan gurri keenya dhagahe waan argine ana rakkoon qabu ustaaza Abu Sabraddiin jechuun immoo nama kamii akka isaan ta'an utuu beektanu koomentiin taane barreessu waan biraa Abdurrahman Mahammad nama jiru naa galchi dhiifama muu beeyyee Abdurrahman Mahammad nama jiru isa bira jira naa galchi Tole. Ustaza nagaa boodura ina galchi. Abdurrahman Mahammad nama jiru Tole. dhiifama muu beeyyee sirra dubbadhu qiyyaa Abdurrahman Muhammad takka takka barreesse. akka gootaan gaa ustaaza